Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha hawwata bajjii 17 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Ji'oota 9 darban keessatti saamicha bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti raawwatameen kasaaraan qarshii miliyoona 200,039 ol dhaqqabe jedhame. USA'n doolaara miliyoona 300 Iraaniif kennuuf jedhamu Tiraamp waakkatanii. Iraan Israa'el dirqama Libaanoos keessaa bahuu qabdi jette. Doonaald Tiraamp yaa'ii G7 irratti pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky wallaaluun isaanii xiyyeeffannaa addunyaa harkiseera. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaabuuti amma oduu bal'inaan. Ji'oota 9 darban keessatti saamicha bu'uuraalee misooma elektirikii irratti raawwatameen kasaaraan qarshii miliyoona 200,039 ol dhaqqabe jedhame. Bara 2018 ji'oota 9 darban keessatti saamichi bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti raawwatame mootummaa irratti kasaaraan qarshii miliyoona 200,039,420 ol geessisuu isaa ibsameera. USA'n doolaara miliyoona 300 Iraaniif kennuuf jedhamu Tiraamp waakkatanii. Bara 2018 ji'oota 9 darban keessatti saamichi bu'uuraalee misooma elektirikii irratti raawwatame mootummaa irratti kasaaraan qarshii miliyoona 200,039,420 ol geessisuu isaa ibsame. Kunis gochi yakkaa naannolee biyyattii adda addaa keessatti raawwatamaa jiru sadarkaa yaaddessaa irra gahuu isaa kan agarsiisudha jedhameera. Ji'oota 9 darban qofa keessatti kutaalee biyyattii garagaraa keessatti yakkoonni saamichaa bu'uuraalee misoomaa 329 raawwatamuu isaa tajaajilichatti qindeessaa deeggarsaaf tajaajila seeraa naannolee obbo Wandabsan Geetaachoo gaazexaa Addis Zamaniif himaniiru. Akka obbo Wandabsan jedhanitti saamichi bu'uuraalee misoomaa kun miidhaa hawaasummaaf diinagdee guddina biyyattii irratti geessisaa jira. Keessattuu yeroo qaamoleen tiraansfoormerotaa fi innaasii samaamina tajaajilatti ibsaa addaan citu jireenya guyyaa guyyaa hawaasaa jeeqaa jira jedhaniiru. Yeroof qabeenyi dhaabbatichi bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf itti fayyadamtoota biraan ga'uuf oolchuu qabu meeshaalee saamaman bakka buusuuf akka oolu dirqamuun saffisa misooma biyyattii irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiraachuu dabalanii himaniiru. Yakkamtoota seeratti dhiyeessuu fi itti gaafatamtoota taasisuuf hojiiwwan hedduutu hojjetamaa jiraatanis seeronni jabaan kunneen hojiirra oolaa osoo jiraniyyuu hannii fi mancaatiin naannawa adda addaatti raawwatamu ammas irrachuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Rakkoo yeroo dheeraa kan furuuf tarkaanfiin qaamolee seeraa kabachiisan qofa gahaa akka hin taane kan hubachiisan itti gaafatamaan kun hawaasni qaamoleen nageenyaa fi lammiileen hundi bu'uuraalee misoomaa kana akka qabeenya isaaniitti eeguu fi ittisuu keessatti gahee isaanii akka bahan waamicha dhiyeessaniiru. Pireezidaanti Tiraamp Ameerikaa fi Iraan erga waliigaltee irra gahanii booda Ameerikaa fi michoonni isii maallaqa guddaa Iraan deebisanii ijaaruuf oolu ni kennu jedhame waakkatanii. Ameerikaa fi Iraan erga waliigaltee irra gahanii booda Ameerikaa fi michoonni isii maallaqa guddaa Iraan deebisanii ijaaruuf oolu ni kennu jedhamu pireezidaanti Tiraamp waakkataniiru. Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii irratti akka ibsanitti Iraan meeshaa waraanaa niikuleeraa gonkumaa akka hin qabaanne waliigaltee irra gahamuu eeruun haa ta'u malee Ameerikaan Iraaniif gabaasaleen Ameerikaan Iraaniif doolaara miliyoona 300 kennuuf waliigalteetti jedhamu waakkataniiru. Ameerikaan Iraaniif doolaara miliyoona 300 kaffaluuf jedhamee kan dubbatama oduu sobaa dimokiraatota warra doofaan himamaa jiru jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Truth Social irratti katabaniiru. Ibsi tokko tokko sanadni Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabuuf irratti walii galaniiru jedhamuu fi Tiraamp mallatteessan inni ijoon ifa hin taane. Haa ta'u malee qabiyyee waliigaltee gama Iraanii fi Ameerikaan bahaa jiran irratti garaagarummaa mul'ataa jiru. Biyyoonni lachuu fageenya irra ta'anii karaa elektiroonikaa kan isaan gahee irratti kan mallatteessan sanadni wal hubannoo guutummaa guutuutti kan fudhatan yoo ta'u waliigalteen inni dhumaa jimaata Siwiizerlaanditti karaa bakka bu'oota isaaniitiin ni mallatta'a jedhamee eegama. Oduma kana wal qabate maallaqni USA sharfeen takka waliigalteef jecha Iraaniif kennamu hin jiru jedhame. Pireezidaantii ittaanaa USA JD Vance maallaqni USA sharfeen takka qaama waliigaltee kanaa ta'uun Iraaniif kenninu hin jiraatu jedhanii. JD Vance dubbii Fox News irratti dubbatan kana bulchiinsa Tiraamp bulchiinsa Barack Obama duraan tureen wal bira qabanii kaasaniiru. Obaamaan doolaara biliyoona 1 caalu Iraaniif kennu Kaatar irraa doolaarri biliyoona 300 akkasumas qabeenyi Iraan jalaa qabamee ture doolaarri biliyoona 24 kan gadhiifamuuf yoo ta'u haa jedhamu kan gaafatameef JD Vance sun bu'uurarraa olola Iraanii jedhanii. Kun olola qaamolee Iraan tokko tokko waliigaltee kana ija gaariin akka hubataniif hawaasa isaanii biyya keessaatiif karaa miidiyaalee ofii facaasaa jiranidha jedhanii. Doolaara biliyoona 24 miti dumbulloon cabdu maallaqni Ameerikaa Iraaniif kennamu hin jiru maallaqni takkallee jedhaniiru. Vance haa ta'u malee dirqama isaanirraa eegamu kan ba'an yoo ta'e faayidaan Iraaniif eegamu jira jedhanii. Ittaanaan pireezidaantii Ameerikaa Kaatar, Yuunaayitid Arab Emireet, Saawud Arabiyaa fa'aa Iraan keessatti investimentii dalaguun filannoo isaanii ta'uu danda'as jedhanii. Iraan Israa'el dirqama Libaanos keessaa bahuu qabdi jette. Israa'el humna waraanaa isii dirqama Libaanos keessaa baasuu akka qabdu Iraan ibsite.
Israa'el humna waraanaa si dirqama Libaanos keessaa baasu akka qabdu Iraan ibsite. Afyaa'in paarlaamaa Iraaniif waliigaltee Iraan bakka bu'uun waliigaltee USA Iraan kun mallatteessan Muhammad Gaalibaaf mootummaan Libaanos waliin bilbilaan dubbachuu ibsuun Israa'el kibba Libaanos keessaa bahuun dirqama akka ta'e dubbatanii. Muhammad Gaalibaaf fuula telegiraamii irratti barreessanii mootummaa Libaanos waliin marii taasisanii Libaanos dabalatee waraanni hunduu dhaabbachuu qaba jedhanii. Iraan waliigaltee USA waliin taasiste waa'ee Libaanos ajandaawwan ijoo keessaa tokko ta'uu fi Israa'el Libaanos keessaa bahuu irratti waliigaluu ibsite. Qondaalonni USA garuu dhimmi Libaanos qaama waliigaltee USA Iraan akka hin taane dubbatu. Israa'el ammoo Libaanos keessaa akka hin baane ibsiteetti. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyahuun kaleessa ibsa kennanii loltoonni Israa'el Libaanos keessaa akka hin baane dubbatanii. Iraan ammoo waliigaltee USA waliin taasiste Israa'el haliillaa Libaanos keessatti taasistu dhaabuu fi dhiisuu irratti hundaa'a jette. Waa'ee Libaanos qaama waliigaltee USA Iraan ta'uu fi dhiisuun hanga ammaa ifatti waan barame hin jiru. Iraan haliillaan Israa'el Libaanos irratti raawwattu waliigaltee Ameerikaa waliin taasifamu cabsuudha jette. Iraan kanaan booda haliillaa Israa'el Libaanos irratti raawwattu kamiyyuu waliigaltee Ameerikaa waliin taasifamu cabsuudha jechuun akeekkachiifteetti. Ministeerri malaa Iraan Abbaas Argaachii akka jedhetti waliigaltee yeroo ga'ametti gama tokkoon Iraaniif Hizbollaa gama kaaniin ammoo Ameerikaaf Israa'el ta'eeti jechuun haliillaa Israa'el gaggeessitu akka dhaabbatuuf hubachiisu. Abbaas Argaachii dhimma kana kan dubbata waraanni Libaanos keessa jiru dhaabbachuu waraanichaa waliigalee irraa adda baafamee kan ilaalamu miti. Waraanni dhaabbachuun dabalataan weerarri dhaabbachuu kan hammatudha jedhaniiru. Abbaas Argaachiin akkaataa kanaan booda weerarri Israa'el daangaa Libaanos keessatti kan itti fufu taanaan waliigaltee irra ga'ame diiguudha jennee ilaalla jedhanii. Dubbii ministeera dhimma alaa Iraan kun kan dhaga'ame Israa'el shororkeessitoota gara loltoota si Libaanos kibbaa keessa jiranitti dhiyaataa jiru jettee irratti haliillaa gaggeessuu si erga beeksifteen booda. Gareen Hizbollaa Libaanos gama isaatiin haliillaa Israa'el gaggeessite misaa'ilota furgugisuu fi diroonota bobbaasuun deebii kennu hime. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra ga'uun isaanii erga ibsamee booda Israa'el naannawa daangaa kan jettu kutaa bulchiinsa Libaanos keessaa humnoonni si akka turan beeksifteetti. Aangawoonni mootummaa Israa'el hedduun waliigaltee Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifame kana mormaniiru. Israa'el haleellaa Libaanositti gaggeessitu hin dhaabdu taanaan tarkaanfii waraanaa laalessaa irratti fudhanna jetteetti. Israa'el michuu Iraan kan ta'e Hizbollaa irratti haleellaa gaggeessuu itti fufuu hordofee Iraan tarkaanfii waraanaa cimaa Israa'el irratti akka gaggeessu umaltu akeekkachiifte. Iraan Libaanos keessatti haleellaa waraanaa Israa'el hin dhaabbatu taanaan waliigaltee USA waliin taasifte danqamuu akka danda'u irra deddeebi ibsaa jirti. Amma immoo Israa'el haleellaa hin dhaabdu taanaan tarkaanfii waraanaa akka fudhattu beeksiste. Iraan waa'ee Libaanos akka qaama waliigaltee USA waliin taasifteetti ibsite. Qondaalonni USA ammoo dhimmi sochii waraanaa Israa'el Libaanos keessatti taasisaa jirtu qaama waliigaltichaa akka hin taane ibsu. Erga Pireezidaant Tiraamp waraanni akka dhaabbatu labsanii as Israa'el kibba Libaanos keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu si'a 84 cabsite jechuun Israa'el haliillaa kana hin dhaabdu taanaan haliillaa waraanaa cimaa ta'etu humna waraanaa Iraan irraa isii eeggata jedha ibsi Iraan kuni. Donald Trump yaa'ii G7 irratti pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky wallaaluun isaanii xiyyeeffannaa addunyaa harkise. Walgahii G7 Faransaay Evian keessatti gaggeeffame irratti gabaasaaleen fi viidiyoon pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump itti yaadanii pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky itti uffatan jedhu miidiyaalee addunyaa irratti dubbii guddaa ta'eera. Walgahii G7 Faransaay Evian keessatti gaggeeffame irratti gabaasaaleen fi viidiyoon pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump itti yaadanii pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky itti uffatan jedhu miidiyaalee addunyaa irratti dubbii guddaa ta'eera. Hooggantoonni addunyaa dhimma nagaaf nageenya Ukraine irratti mari'achuuf yeroo walitti qabamanitti viidiyoon Donald Trump hooggantoota biroo nagaa gaafachuu fi pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky osoo hin laalin bira darbuu agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa jira. Taateen kun hariiroon dippiloomaasii hooggantoota lamaan jidduutti qabbanaa'uu fi bulchiinsi Tiraamp deeggarsa waraanaa Ameerikaa Yukireeniif qabdu hir'isuuf kutannoo qabaachuu isaa ifatti kan agarsiisu ta'uun bal'inaan ilaalama. Sagantaan imala Tiraamp hooggantoota Faransaay, Kaatar, Masrii fi Hindii waliin walgahii biyyoota lamaanii kan of keessatti hammate yoo ta'u, walgahiin biyyoota lamaanii sirna pireezidaantii Zelensky waliin taasifamuu dhabuun falmii kanaaf sababa ta'a. Gama biraatiin viidiyoon dagannoo bal'inaan irratti mari'atamus boodarra pireezidaantii Tiraamp Zelensky fi pireezidaantii Faransaay Maakroon waliin marii balbala cufame baay'ee gaarii akka taasisan ibsuun Raashiyaa Yuukireen waliin hatattama waliigaltee nagaa akka irra gahamu gaafataniiru. Pireezidaantii Zelensky gama isaaniitiin ittisa qilleensaa biyya isaanii cimsuuf dhiibbaan dippiloomaasii idil addunyaa akka godhamuu fi Raashiyaa waraana kana akka xumurtu irra deddeebi gaafataniiru. Ji'oopolitikaa haalli qorraa Tiraamp fi Zelensky jidduutti taasifamu akkamitti egeree Yuukireen USA hariiroon itti fufa jedhu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun ajandaa Tiraamp irratti xiyyeeffannoo guddaa kan kennu yoo ta'u, Ameerikaan qarqaarsa waraanaa kallattii Yuukireeniif kennitu addaan kutuuf murteessiteen gamtaan Awurooppaa irratti dhiibbaa uumeera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.